raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Walmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kan nagaa san fuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa onkoloolessa bultii 28 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaa isaati anis anaa dhufu jedhee yaadha. Bakka uummanni kun islimiinaadhaan egaa lubbuu wama jiran yaad godhaa jiraatanii gadhamee jedhanii warra kanaan ammoo daddeenyee nama siin jedhan ammoo Tigireen qabeenya keessa fudhatti naannoo keessa singaraa fudhattee Tigraay gashitti mana keessatti qubata zin jettaniin taa'inaa gadi bahaa jedhaniini. Humni dhaqee konkolaataan sadi guutummaa guutuutti barbadaa'eera. Humni dabalataa amma dhaqee moo lollarra jira maachi yookaan amma dubbataa jiru baatti. Humni dabalataa konkolaataa seenee waraanni bilisummaa Oromoo faana lolarra jiru. Sagalee lammaan kan wal duraa duuba san dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa konyaa wallootti bilbiluun lola uummata TPLF fi loltoota mootummaa kureeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman gidduutti geggeeffamaa jiru irratti odeessa Oromticha walloo tokkorraa arganne. Addatti ammoo namoonni maqaa Sheekaaf Abbaa Gadaatiin sosso'an kaaba Oromiyaa konyaa walloo keessatti hawaasa Oromoo walloo irra bifa garaagaraan dhiibbaa irra bulchuudhaan lola isaan hin ilaallannetti akka isaan hirmaatanii fi dhiibbaa geessisaa jiraatu irratti odeessa arganne keessaa yoo dubbii seensaaf fudhannee isaan dhageessifnedha. Kanatti ammoo dabalataan Gilalta Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Onaa Saasiggaatti bilbiluudhaan lola kamisa arraa jechuun onkoloolessa bultii 28 bara 2021 loltoota mootummaa Koloneel Abiyyiif waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti Onaa Saasiggaa keessatti deemaa jiruu fi tarkaanfilee ammeenyaa fi xaaleyyii Amaaraa takkaa uummata faannoo jedhamanii fi harcaafota sirna naftanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddataniin onoota godina Wallagga Bahaa garaagaraa keessatti hawaasa Oromoo nagaa irratti fudhatamaa jiru irrattis odeessa bilbilaan arganne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhannee san dhageessifnedha. Odeessiif mariin Oromoota lamee waliin tolfannee guutuun sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Jalqaba irratti gara kaaba Oromiyaa konyaa wallootti bilbiluudhaan dhimma lolaa humnoota TPLF fi loltoota mootummaa Koloneel Abiyyi gidduutti deemaa jiru irratti odeessa argannee fi qaamonni maqaa Abbaa Gadaa fi Sheekaatiin sosso'an mootummaa Koloneel Abiyyi tumsuudhaan hawaasa Oromoo walloo irra dhiibbaa bulchanii lola isaan hin ilaallannetti hirmaachisuuf dhiibbaa guddaa geggeessaa jiraatu irratti odeessa abbaa Oromtichaa kaaba Oromiyaa konyaa walloo irraa arganne isiniif dhiyeessuun kana fattammoo tarkaanfanna itti dhiyaadha. Bakka uummanni kun islimiinaadhaan egaa lubbuu wama jiran yaad godhaa jiraatanii gadhamee jedhanii warra kanaan ammoo daddeenyee nama siin jedhan ammoo Tigireen qabeenya keessa fudhatti naannoo keessa singaraa fudhattee Tigraay gashitti mana keessatti qubata zin jettaniin taa'inaa gadi bahaa jedhaniini. Karaa kanaan waggaatti mijiranii raatan qawweedhaan wanni isinii taasne biyya keessanii fi dirqama keessanii qawwee kanaan baadaan lolle qawwee gashaa qawwee bitattan kanas jedhaniini. Qawwee kan baanu qawwee maslaa hawaasni ittiin horii ofii tiffatu kama ittiin hawaasni qabeenya isaa eeggatuuf ofumaa bitateedha moo qawwee ofii itti dhaqaba warri PP kuni? Qawwee hawaasi bitate kan Tigireen mangistuu Amaaraa takkaa biyya keenyan gaafatin kana gaafatanii eessa qawwee isaanii qabuun isa kaan hoggaa diiguu fi dide ajjeesuu jiranii isa kaan ammoo oofanii achitti hoggaa inni waatitti hiikuu dide Tigiree ajjeese jedhanii ofumaa irratti tarkaanfii fudhatanii
Kanaan burjaajessu jira namni hawaasa wallootaas abbaa gadaatii fi abbootii amantii nama jedhan. Gadaan Amaaratti gashanii jiran gadaan kan Oromoo ture Amaara keessaa hojjeta inni abbaa gadaa ofiin jedhu. Hayyee. Abbootiin amantii immoo masgiida dhiise yookaan baay'aa dhiiseeti biirootti galee jira biiroorraa kaasa'u jira. Tole. Amma kanaafuu uummanni didee hedduu galee jira bakka ganaa itti bu'u hundinuu malee ummatumaa walitti bu'uuf bira wal qophaa'ee bagarii oolee oolee deebiin jireenya osoo wal fixuu ka'e. Amma eenyutu wal bira oolee walirraa deebi'a? Ummataa fi ummata isa tokkoon isin juntaa fi shanee gargaartanii biyyan qabu kun jarri kun jedhaniiniiti isa tokkoon ammoo michuu isaaniitiin ammoo kunoo kun goota mallaqaan sobanii. Kana hawaasa kana akkasitti addaan qoodee waan kana tolchaa jiru amma warruma PP kana warruma naannoo Amaaraa summoo mootummaa federaalaa baanan summoo eenyu kan kana tolchu? Aanarraa ka'ee godina qabatee godinarraa ammoo naannoo Amaaraa dhaqaa dubbiin kun. Baatiidhuma 4 duraa amma warri Amaaraa kun faannoo jedhanii miliishota naannoo Amaaraa liyyuu jedhanii Oromoo walloo duulanii duguuggaa sanyii Hamaas nirarraa watanii Shawaaroobititti nama madaa'ee hospitaala deemu konkolaataa keessaa gabbuusanii akka horii qalanii Oromoon duuba waan sana osoo beekuu Amaaraa waliin dhaabataa maallaqi silaa dhiiga obboleessaa ni gurgursiisaa maal jedhaa jira silaammaa hawaasni Oromoo isin akkamiin laaltan dubbii kana? Hawaasi bal'aan kan dubbiin isaa naannootti si waamamuu hin dandeenye isaan balaaleffatee duuba deebi'ee namni immoo isaan ergamu namni isaan bitamee deemu immoo isaanuma wajjin dhaabbatee jira lolli kun lola laalatuun diinni keenya inni guddaan maqaan nurraan korre qabrii warra dhiyengatta dhumee haaraa waasittan maammadoon hin fayyine. Warri dhiyengatta tirsillaa niitiin bututtuu reefu buufatte. Mataan tokko silaa hin diimatti malee hedduu kubduu jedha Oromoo warri waraan irraafate warri waraaname irraafanne. Kanuma waraanteeti duruu irraanfattee lolaan waan mattee biyyetta Amaarri. Hayyee. Amaara darboommuun keessatti halatee jira biyyetta nadha'u keenya Amaararraa isa horee jira eessummaan of keessaa qabanu. Affaaritu irraa dhashee jira. Hayyee. Kanaafuu warri eessummaan Amaaraa tunu har'a gaate biyyetta hamma fedheefuutu amma ciccittee aneen isaan galtu amma sanitti achuma harkisamuu jira. Seenaa wanni qabeenuu kaa'u yoo dhummes yoo hafnes namni biyya keenya jilmaa gurgurate abbaa gadaa warra ofiin jedhuu fi warra immoo abbootii amantii jedhee biiroo taa'ee biiroo irraa amantuu uummata kunuunsu jiru. Amma abbo qabsoodhuma Oromoo kana keettuu bakka hamtuun bakka akka malee hawaasa kana dhibdee gaafa Oromoon jabaatee qabsaa'u akka walotti osoo hin taane goonni tokko yoo manaa ba'ee jabaate mootummaan si araarsinaa jedhanii warri galchaa turaniif warra ajjeesaa turan duruma bara Haile Sillaasee irraa kaasanii kagoota Oromoo fichisiisaa ture waanuma jaarolii fi maarree kana ammoo Oromoon sanarraa utuu hin baranne deebi'ee kunoo baruma 2018 ka qabsoon Oromoo akka gatattu godhe warruma maqaa suniin deemanii saniif sanirraa maa baratuu dadhabe har'a Oromoon maaliif abbaa gadaaf abbootii amantaa maqaa kana qabatanii warra deeman kana jala deemee aarsaan taane baasalaa maaltu hawaasa kana bakka kanatti dogoggorse? Hawaasa kana biyyetta hoggama abbaa gadaa filatamu abbaa gadaa isa gadaadhaan biyyannu isa gosi isaa abbaa gadummaa nama bushuuttillee naannoo Amaaraatu filatanitti gadi. Lammaffaa immoo warra daanyaa jedhamu gabala Minilik gabala Haile Sillaaseedha daanyeellatti irra ture. Olumaa kee hanga gadi ga'u shamii sanirraa odeeffatameetti godhame. Warruma duraanuu ilmaanuma nafxanyaadhaaf ergamaa ture warra baalabbaata warra ilmaan guuree warra sanii fi warra giraazmaachii barambaraasii warraati jechuu warrallee kan deebi'ee dhufe abbaa gadaa ta'e ammallee sheeka ta'e Oromoo deebisee ajjeesisaa jiru. Hafuun marraa ka'ee amma fiixaa dubbiin achi laallatte. Amma immoo beektaa laale bari silaa namni namarraa waa bara nama tokko gowwoomsaniitti gahee qabdaa jedhameetti nu keessumaadha. Baatii lamman kana keessatti araarsanii beektaa miidhagsanii hawaasa waamanii harka tumaniitu gaafa baatii takka taa'e fuudhaniituma dhabama isa godhan. Nama silaa warra nafxanyaa kana didee Oromoo waliin qabsaa jiru didataa jiru kana sobanii ol deeffatanii amma immoo dhabamsiisan. Eenyu jedhani namni kun abbo? Namni kun Yaachii Sayyiduu jedhama. Alatti Saaraadhaa aanaa Artummaa Fusseeti.
Gambi saada raasaa rukkee jedhamti. Tole. Akkasitti jirta uummanni kun gaafii namni waa hubatu osasii haalatti irraa baqate malee akka isaan sobatti jiran. Nama isaan barbaadantu nu nagaan isheenis malee gaafa soositan turan. Kanaafuu namni hawaasa keenya karaan taane qabsiisu jiru. Namni hawaasa keenya gurguratu jiru. Namni riqichi keenya gurguratu jiru. Ummata ani abbaa gadaa jedhee biyya abbootiin isaa abbaa daanyaa sanirraa warra dhufe. Lammeessa abbootii amantii osoo jedhee siyeessa jedhee wanni jedhetu kana biyya keenya gurguratu jiru. Ayyee gaamma namni maqaa ishee kan deemuu fi abbaa gadaatiin deemu kun abboo nama muraasa ammoo kan inni miidhaa jiru Oromoo bal'oodha. Keessumaa hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa walloo ka ficcisiisaa jiru lola sallaallanne Tigireetti of obbaasaa jiru. Warra kana namni Oromoo 1,000 dhumuurra silaa qeerroon Oromoo walloodhaa warra kanaa maqsuutu irra jira. Maaliif warra kanatti waa yaanne qeerroon Oromoo walloo gaaffiin kiyya tokko kana lammeessituun warra Tigiree sanii waliinoo attamiqqoo wal qaban Tigireen amma eessa geesse? Yetta lolli jabaan har'a loodhame lolli ulfaataan yookiin maddoon konkolaataa baasa 9 amma kan ishedha. Amma ammoo yetta lolli sun dasuma keessatti guurama dasee kana naannoo dasee handaara dasee irratti cuqqaatu oole biyya ammoo dagaan jedhamtu irratti cuqqaa oole. Tigireen abbaa hanjifattee hawaasa bira geesse. Hawaasa bashaartee bira darbu kun hawaasa har'a walii bilbilee abboo wahuun siniin hin jirtu kun mana sin guugne nu tunnillee qawwillee nu gaafannee jedhee bilbilaan har'a walii hin jira reesu. Tigireen hoomaan hin tunnee warrumaa walii jirti malee hawaasa nagaatti hin buuneedha ka hawaasi jedhan lafa Tigireen qaqqabde. Warri baqaddaa hin tuntanii jedhanii baqatee ture sun abbaa Tigireen ariitee bira geesse kun maqamantoonni meeshaa keenyallee nu gaafanne mana keenyatti dhiibnee jedhanii ammumallee nu bilbilanii jetta. Handaara daseetii fi handaaraan baatee wara waayyu wara baatoo jedhamu qaba. Tole. Amma uummata kana man dubbisillee beektan konkolaataan sa'aatii 2 oofasee biyya keenya irraa hanga biyya sanii. Tole. Kun akkanatti bilbila akkanaan himanii uummati nu amma reefu wanni jedhan malee uummata lolatti oofaa turanii uummata lola sallaalleetti gafaa turanii. Ammoo dubbiin kun akkuma bara 1991 lamaa deemaa jirti ataatuti har'a waraanni bilisummaa Oromoo boon hooggansa jajjabaa qaba. Ammoo bocallaa soon ta'an Oromoolleen jabaatuu qaba. Maaliif akka qabsaa'u galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessatti akka dhumtu akka xumuramtu beekuu qaba. Ammallee dhiyeenya kana maqaa jaaroliitiin warri deemanii fi warrummaan hooggantoota jaarmiyaa siyaasaa gameeyyiin amma Finfinnee walitti qabamanii jiran kun waa'ee marii biyyaalessaa tokko haasa'u rakkoon baay'ee Itoophiyaa mariidhaan dhumuu qabdi kana dubbatu. Dubbiin kun ammallee qabsoo Oromoo irratti shiruudhaaf akka deeman akka saniif qophaa'aa jiran mul'isa. Oromoon mari'ataniif taa'uudhaa deemti. Moo dhimmi Oromoo qawweedhumaan furamti yoo bojabeeffatuutu furmaataatu kanarraa nu himta. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaarreen arrallee irra deebitanii yaadachiifta abboo. Kana yeroo takkaan yeroo lamaan yeroo sobamutti turame jecha mariidhaan hiikkatanii keenya jedhame. Bofni tokkichi ol kataka keessatti lama nyaata jirti Oromoon. Haaya. Kun diina ofirraa kuffisuutii fi dhalaati jalaa yoo dhalaa tanteessi jalaa fudhatanii kun qawweemaa fudhatan malee namni ganaasii fidee dhufu hin jiru dhalaa tanteessa. Hayyee. Dadhabnaan kufneetu gabruumaan jiraanna dandeenya afamuu du'a isaan itti jeesan saniin fudhatuu qaba waan kanan ta'in yoo sallaana guddaa fudhatanii shiiqinnoo sitti as kennaa oolaan fudhatte jettee waan laakkoottu qabdu. Saniifumee ka Oromoo baasu ka Oromoon argatuu qabdu ka Oromoon asarti baasaa turte ka Oromoon dhabdee har'a barbaadaa jirtu maali? Oromoon har'a ishiidhaa subimarraa kaartee hamma galgalaa barbaacha bu'aa lafaa kaate bakkatti mulqame wallaaleetuma kun boodiyee kun taa'aa jira. Akka Tigiree kanatti tokkummaadhaan lafaa kaanee tukkaasa dhabuuni carraa keenya dhabuu jira sittan hima. Hayyee. Oduunti abaabbaluufis ta'e oduutti kadhatuufis ta'e bara lamakkaa irraa ture kan sila nu oolchu wanni kun. Wanni amma jedhamu kun Tigireen gaaddisa muka takkaan guunne kan naannoo hammana gowraafte wal ta'iisa fuutee jennaan wal ta'iisa kana halluun kootaa isheen abaa barbaada. Lammaffaa wal ta'iisi afaan bilchikinnaa baree nama dhiiga malee nama wanneen jedhu namni yoo dhugaadhaan qabsoon tun ishii dhugaati kan jedhu taate diina lolaniituma ofirraa kuffisanii geeraraa galaachitanidha. Akkasi. Inni immoo akka nama heddumarra deemee zakaa fudhatee kadhaadhaan garanan argata jettee teesse
kottee argatta dhugaa duufa gaafatte. Hayyee. Kanatu deema kottee lafa deemutti naa jennu dandeenyaan eersuudhaan naa dadhabnaan Tigiriin baramee kan buushite nama lakkoofsaan beekamtu taateeti. Hati keenya argame jedhanii waan gaaddisatti walitti qabamanii dhugaa gaafatu kaane ganaa dhugaa argatu kaane qabane. Warri dhugaa nu barbaadu gaaddisatti walitti qabamu hoggama duraa keenyaa meettatu waa'u dhugaa seenu. Ayyeegaa duuba amma warri gaaddisa walitti qabamuutti deeman warri marii biyyaalessaa jedhan kuni waa'ee Empire Itoophiyaa kanatu dubbatan, waa'ee nageenya biyya san keessa buusuu dubbatan, waa'ee federaalizimiidhaa dubbatan. Ammoo qabsoon Oromoo gaafuma eegaltu waan federaalizimii sanuu quban qabdu waa'ee walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo mootummaa mataa ishee qabaachuu qabdiiti. Har'a qabsoon bilisummaa Oromoo waan sanirraa doorte qabdu moo sanumaaf qabsaa turtan irrallee sana jirtan mee abboo? Wallaahi kun baafii jaan kana keessatti gosa ofii lakkaawwatu jammareedha Oromummaan amma kana oduu jajjabaanee nu faayidee jira isa jedhu. Baafii jaatama keessatti biyyatti hanga'ee of lakkaawwatuu bira gahe. Amma sana jabaarsuuf ishii jabaaf ta'ee mul'atte kanatti jedhaansuuf warra bishaan qabatee jiru jira beektaa warra dhaansuu barbaadu. Kanaafuu an akkanaatiif hin jedhani gabaabamatti kiyya kanumaa yoonti kana kan ganaa wanni kun gaaddisa sanitti walitti qabamne kan jedhan taate wayin hajjuu keenya nyaachisina wayin goota keenya sichisiisina dabneetuma keenya kuninna abbuma duraa hamma dhageenyuu fi hamma nu wal bira jirru hubatuuf kana waaman malee dhugaa keenya gadi baasuu sinitti. Yoo ta'u dhagaa keessatti nu harkaa gala jedhanii isa wanni jedhanii kanaafuu waan akkanaatti hayyaa gala tuumine. Kan nama dhageessan kun gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan dhimma loltoota mootummaa kunuunfataa Empire Itoophiyaa yeroo ammaatti Kolonel Abiyyiin durfamtuu fi humnoota TPLF gidduutti deemaa jiru irratti odeessa argannee fi qaamonni maqaa Abbaa Gadaa fi Sheekaatiin sossoon kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti hawaasa Oromoodhaa maqaa qabatanii sossoon san da'oo godhatanii akka hawaasni lola isaan inni ilaallannetti hirmaatuu fi hawaasa irra dhiibbaa bulchaa jiraatu irratti komii hawaasa keessa jiru kan Abbaan Oromtichaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti nussisan dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa ona Saasiggaatti bilbiluun lola guyyaa irraa loltoota mootummaa Kolonel Abiyyiif waraana bilisummaa Oromoo wooboo gidduutti deemaa jiru irratti odeessa argannee fi haala waliigalaa hawaasni Oromoo godina Wallagga Ba'aa ona Saasiggaaf onoota naannoo sanii keessa jiru irratti marii Oromticha godina Wallagga Ba'aa ona Saasiggaa waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaan ammas turtiin keessan hanga baay'ee kurfii keenyaatti nufaanaa ta'uun afeerraa keenya. Godina Wallagga Ba'aa ona Saasiggaa keessatti kaabinoonni akka malee uummata miidhaa turan yooboon dhuunfatamuu dhageenye ganama irraa isa booda immoo gochaa namoonni garaagaraallee hawaasa irratti raawwataa jiraatutu himama. Gara PPT'n jalqabaa warra dhuunfataman sanarraa nu ka'itii waan jiru waluma duraa duubatti dabarraa. Bariyarraa saa tokkoo fi walakkaarraan kaabinoonni aanaa Saasiggaa gara aanaa Saasiggaatti maalaa jiranii waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatamaniiru. Humnoonni mootummaa kallattii bal'oo bareedaa jedhamurraan mana uummataa gubuudhaan uummata dararuudhaaf ammas marsaa lammaffaa dhufa irratti tarkaanfii fudhatameera. Mee jalqaba kaabinoonni sun eessaa gara eessaatti deemaa jiru yeroo dhuunfatamanii? Kamteerraatii gara aanaa Saasiggaatti otoo imalanii jechuudha. Isaas mee maaltu ta'e eenyu ka mana gubaa jiru eessatti manni ka gubataa jiru? Waraanni mootummaa humna PPT jedhaman kun warra humna addaa Oromiyaa kan jedhamutu gubaa jira. Tole eessatti gaa kuni? Aanaa Saasiggaa ganda bal'oo bareedaa jedhamu. Kunis kamisuma irraa raawwate? Tole achoo maaltu ta'e yooboon attamitti dirmatee tarkaanfii attamii fudhatamee mee bal'ina isaa nu himi? Humni dhaqee konkolaataan sadii guutummaa guutuutti barbadaa'eera. Kan PPdha? Tole. Humni dabalataa mandate moo lollarra jira jechuudha. Faayyaa amma dubbataa jiru baatti. Humni dabalataa konkolaataa deemee waraanni bilisummaa Oromoo faana lollarra jiru. Amma gaa kun kamisaa irraa kun yeroo sadaffaaf isa ta'edha. Jalqaba kaabineetu bobba'e achii booda humna dirmannaaf dhuftee rukutame achii booda sadaffaadha amma lolli inni kun. Ayyee bareedaadha. Akka waliigalaatti maal fakkaata haalli sochii waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Wallagga Ba'aadhaa torbee lamaan kana ka dhaga'amu onoota akka Guutoo Giddaafaa Kiiramoo Hamuuruufaa kana keessatti humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa kanneen Oromiyaa kee dhalatanii guddataniif kallattumaan naannoo Amaaraa irraa ka dhufan faannoo ka jedhaman
gaagama lubbuuf qabeenyaa guddaa qaqqabsiisaniiru. Haalli gamas jiroo maal fakkaata? Amma sochiin waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa keessatti saffisa guddaa taphachaa jirudha. Godina Wallagga Bahaa keessaa harka dhibba keessaa harki 60 waraana bilisummaa Oromootiin kan to'atamedha jechuudha. Yeroo ammaa kana gandootii faanoliin garaagaraa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiru. Ilmaan addunyaa uummata Oromoo dararuudhaaf irratti dhaadhataa jiru. Guutummaa guutuutti bakkoota jiran hundumaa irratti tarkaanfii irratti fudhatamaa jira. Sa'aatii ammaa kana irratti bakka tokko irratti waraana irratti fudhatamaa jira waan ta'eef kallattii yeroo gaariitti fakkaatu. Ayyaa ta'u citiidhaaf gaasan dubbatuun hin barbaachisu erga ta'eeti irra dabarraa ammoo hawaasni Oromoodhaa godina Wallagga Bahaa Kiiramuu fa'aa Guutoo Giddaa Amuruuf naannoo sana warri buqqa'an magaalaa Naqamtee gara Bukkeetti illee baqatanii magaalaa Naqamtee keessaa bulchitoonni magaalaa saniidhaa hawaasa rakkatee cibaqate ari'uu faatu dhaga'ama san sadarkaa odeeffannootti waan quba qabdu qabdalaa ta'a. Wanti jiru qaamni mootummaa baqattoota ta'e uummata Oromoo akka kamittiyyuu bakka fi iddoo kennaa hin jiru. Bakka deegan nuti shariira jechuudhaan olii gadi adiiraa duratti gaggeeffamaa jira qaama mootummaatiin. Walumaa galatti dararaanii mootummaa Bilaa jedhamu kanaan uummata Oromoo irratti gahaa jiru akkuma itti hubatti jira jechuudha. Amma magaalaa Naqamtee buufatuma konkolaataa keessa illee hin qubatan jechuudhaan ari'amanii jedhu akkuma tamma immoo kaafte isin shaneedha shanee isin qallabaa turtan isin haa gargaaru jedheetuma bulchiinsi magaalaa Naqamteedhaa poolisatti bobbaasuun ari'ee magaaluma Bukkee keessatti illee mukuma isaan jala qubatanii jiran jala aliyaa jirudha. Mee dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaadha. Oromoon illee akka quba qabaatuuf ammallee akka hawaasa kanaaf dirmataniif bal'ina isaa osoo nu ibsite. Diina uummata Oromoo kan ta'e mootummaan Bilaa jedhee waamu kuni yeroo ammaa bakkoota garaa garaatti humnoota nafsanyaatti naquudhaan uummata Oromoo dararuu fi dhiibbaa guddaa irraan gahuutu jira. Hayyee. Dabalataan uummata nafsanyootatti naquudhaan yeroo isaan baqataa ta'anii gara magaalota gara uummanni Oromoo jirutti baqatan shinii shaneedha shaneetu siin ergee jedhanii uummata kee daruutti jiranii. Hayyee. Bakkoota uummanni kee dararamanii jiranii bakkoota uummanni kee buqqa'anitti immoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo yerootti itti bobba'ee tarkaanfii barbaachisu fudhachuutti jira. Tole. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu akka itti fufuu barbaadaan nama fakkoota barbaadaa jechuudha. Hayyee bareeda dhagaa qabxii isa kanas irratti xumurree qabxii kan biraatti dabarraa akkuma waliin quba qabnu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo uummanni Oromoo irra jireessi moofamee ayyoota namni warri jedhamanis moofamanii qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon xumurameera jedhanii hawaasa burjaajessanitti lakkisaa hin xumuramne as miti galmi keenya jedhee WBO'n bosonatti hafe har'a guddatee WBO'n dagaagee guutuu Oromiyaa keessa sosso'aadha jira. Egaa ammas wanti nu argaa jirru waraanni bilisummaa Oromoo aldhuma fuulduratti tarkaanfatuuni shira garaagaraa fudhatamaa deema. Marii biyyoolessaa waan jedhan tokko faatu awweensaa jiru dhiyeenya kana akka WBO'tti WBO'n eenyu wajjin mari'atuu qaba. Akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoos eessaa jedheetamma WBO'n bakkoota dhuunfate kanatti kan isin barsiisaa jiru. Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessu immoo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf qabsoofnaadha kan WBO'n isin barsiisaa jiru. Waan WBO'n kaadee eessaa akka inni gahu galmi WBO eessa akka ta'e uummanni Oromoo cimsee beekaa jechuudha. Bakkoota uummata hojii mariitti keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hojii bilisoomaa hojii keessan itti fufaa kallattii itti jirtan uummanni deeggarsiisin gochaa jirtan gaariidha jechuudhaan uummata fuulduratti akka isa duukaa adeemu tarkaanfatu gochaa jira malee miidhaa fi balaa uummata Oromoo ittiin ga'e tokkollee hin qabu jechuudha. Hayyee amma gaa qabatamaatti bakkuma tamma jirtu kanatti amaarti ka Oromiyaa kee dhalattee guddatte isa taatu ka Oromiyaa kee dhalattee guddatte ka jennu gaabbeelaa fi ammallee hojii garaagaraan dhuftee kan sirnummaan darbe kun lafa qabsiisetu jira. Ka biraan immoo naannoo Amaaraati cabsitee seentee ka Oromoo fixaa jirtutu jira. Dhumaatiin akkasii immoo ilmaan Habashootaan ka Oromoo irratti jalqabe har'a miti gaafuma Oromiyaan koloneeffatamtee Oromoon gabrummaa mudatee kaaseetti jira. Warra akkasittiin Oromoof Oromiyaa nyaachaa irra ga'an kan waliin mee bor Oromoon jiraatuu ni danda'a waan jedhaa qabdaat akkuma dhuunfaattuu mee. Sa'aatii yeroo barbaade illee yoo ta'e bara kana booddee jirutti naftanyoonni uummata Oromoo faana jirooma hin qaban isaan diina uummata Oromoo waan ta'aniif uummata Oromoo faana hojii tokkollee deemsa tokkollee jirooma tokkollee kan hin qabne ta'uu keenya qabanumaan beeksisuu ta'e. Kanaafuu kan Oromoo baasuu waa'ee Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu waa'ee tokkummaa kijibaa warri awweensan osoo hin ta'in biyya isaa qobaatti biyya Oromiyaa walaba mootummaa birmaduu Oromoo dhaabbatuutu Oromoo furmaata alakati jettu. Impaayera Itoophiyaa jedhamu kun hidhama hojjetameera diigamaa jira. Hundeedhaan buqqisuun immoo waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu fakkiitti jira jechuudha. Egaa waraana bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo keessaas alaas agi tokko biruma dhaabbataa jira. Ammoo silaa Oromoon akka baay'ina isaaf osoo waraana isaa kana jabeesse har'aaf har'a miti kan qabsoon bilisummaa Oromoo kun xumura argate. Kanaaf mi'ata hawaasa Oromoo bal'aa fi
maal dhaamta akka isaan waraana isaanii wooboo lubbuu isaa tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru kana akka hawaasa Oromoo jabeeffatuuf ati akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti maal dhaamta hawaasa Oromoo bal'aa fi sabni Oromoo bal'aadha. Sabni bal'aan kun waraana isaa jabeeffatee kallattii barbaachisuun meeshaa barbaachisu waraana barbaachisu bitee waraana bilisummaa Oromoo kee dhaabbatee injifannoodhaan galuu qaba jedha. Kan amma san dhageessifne kun gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa hona Saasiggaatti bilbiluudhaan odeessa Oromticha tokkorraa argannedha. Akkuma afaan Oromtichaarraa dhageessan kaabinoonni hona Saasiggaa lakkoofsaan danuu ta'an kamisa irraa jechuun onkoloolessa bultii 28 bara 2021 magaala Naqamteerraa gara Saasiggaatti osoo sosso'aa jiranii waraana bilisummaa Oromoo WBO'n dhuunfatamuu loltoonni mootummaa Koloneel Abiyyis kaabinoota sanii fi reebbatuudha ba'ee karaatti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haxxee hidhee heeguudhaan barbadeessu ammas marroo sadeessituu fi waraanni mootummaa Koloneel Abiyyi gara ona Saasiggaatti kabobba'an waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin lolatti seenanii jiraatudha. Aga yeroo bilbilaan odeeffanneetti kan Oromtichi kun nutti hime. Akka waliigalaattamuu sagantaa keenya guyyaa irraatiin gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluun dhimma lola loltoota TPLF fi humna mootummaa Koloneel Abiyyi gidduutti deemaa jiru. Akkasumas qaamonni maqaa abbaa gadaa fi sheekaa qabatanii sosso'an mootummaa Koloneel Abiyyi tumsuudhaan hawaasni Oromoo Walloodhaa lola isa hin laallannetti seenee akka obba'uu fi dhiibbaa gochaa jiraatu irratti odeessa arganne gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa hona Saasiggaattis bilbiloonni lola loltoota mootummaa Koloneel